ورحمة الله وبركاته وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أفي جلت أرقمتن ويلكام وردفتوتا كيا بقنا أسرتي أرقمتن يوتيوب channel كيا فوري هاروتاتن سبسكرايب لايك شير قچون دقتنا وروني دورا نججبيسا ترتان هدو غلطوما غلني كيسن قدا naaf jiraadhaa umrii dheeradhaa fayyaa bareedduu jiru bareedduu keessa jiraadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa kan isinii qabadhee dhufe wantuma isin fayyadu isiniif qabadhee dhufe viidiyoo bareeda inshaallah irraa fayyadamtanii warroonni quraanni isin dhibu darsii awwalaatirraa kaatanii hanga darsii isa dhumaatitti darsii keessa jechuudha. Awwala darsirraa kaatanii hanga isa dhumaatitti qaraatanii jechuudha. Awwala darsii kana haalan qaraatanii yoo geessitan quraanni sirriitti isinii gala. Eegas darsii kana xumurtanii qul huwallahu ahad yoo itti jammartan quraanni waa takkallee isiniin dhibu akka isiniif galu aappii kanaanillee gadi buufadhee pileestoorii keessaa qaba. Isinillee aappii kana gadi buufattanii akka itti fayyadamtan akka isinitti tolu abdii qaba. Hordoftoota kiyyaa irraa fayyadamaa. Wanti nu fayyadu nama hundallee haa fayyadu. Ajrii guddaadha, khayrii guddaadha. Wanta khayrii yoo walii dabarsine hordoftoota kiyyaa wanta nama fayyadu dhugumaan dhuga wanta ta'e jechuudha. Anillee isiniif dabarsaa viidiyoo kana kan irraa fayyadame aappii kana gadi buufattanii akka ajaa'ibaatitti qaraatanii pilaastoorii keessaa gadi buufattanii aappii kanallee isinitti argisiisa. Aappiin kun kunoo isa kana kunoo iddoo xiyya isinitti argisiisu kana hordoftoota keessaniin mul'ata jedheetiin yaada. Kunoo aappii isa kana interneeta malee hin dalagu. Interneetan akka ajaa'ibaatti dalagaa. Yoo interneetan qabne immoo hin dalagu. Akka quraana qalamaan qara'anitti akka ajaa'ibaa kanatti maashaallah tabaarakallah akka ajaa'ibaa kanatti afaan arabiitiin barreeffame kana pileestoorii keessaa gadi buufattanii akkuma nama qalamaan qara'u kanatti irra tuuxaniitiin qaraatanii addarsul awwal jedhee isinii jammara. Amma keessa seenee isinitti agarsiisa. Aappii kana hanga dhumaatitti na waliin tura. Isin fayyadaa irraa fayyadamaa. Warroonni quraana qalamaa akkaataa itti bitattanii dhabdan haala isinii mijaa'uu dhabe inshaallah rabbi haala isinii haa mijeessu. Moobaayilii keessanirraa akkuma nama qalama quraana qara'utti qaraatan aappii kanarraa jechuudha. Haayee isinitti argisiisa. Na faana tura hordoftoota kiyya. Kun aappiin sun isa kana. Deefama neetworkiin kiyya dhabaa waan ta'eef hin tura. Kunoo isa kana argitanii hordoftoota kiyya. Kunoo darsii tokkoffaadha, darsii lammaffaadha, darsii sadaffaadha, darsii afuraffaadha, darsii shanaffaadha, darsii jahaffaadha. Duuba deebi'aa iddoo xiyyaa kana sirriitti ilaala. Iddoo xiyyaa kana isinitti mul'ata. Tokkoffaa, darsii tokkoffaa, darsii lammaffaa, darsii sadaffaa akka isinii galu irra deebi'aa hordoftoota kiyya. Darsii afuraffaa, shanaffaa lakkoofsi jala jira. Iddoo xiyyaa kana jahaffaa, torbaffaa, saddeettaffaa, sagalaffaa kunoo iddoo xiyyaa kana isiniin mul'ata jedhee yaada. Kurnaffaa, kudha tokkoffaa, kudha lammaffaa ammallee wal harkisaatii hanga dhumaa kudha sadaffaa, kudha afuraffaa, kudha shanaffaa, darsii kudha shanaffaa, darsii kudha jahaffaa, darsii kudha torbaffaa hanga darsii kudha torbaati of keessaa qaba akka ajaa'ibaa kanatti. Egaan irra seenee isin agarsiisa akkuma nama quraana qalamaatiin qara'uuti maashaallah. Neetworkiin dalagaa. Kunoo nama banee isinitti argisiisa. كل الإعلانات لا منظور للهوس والإسرع شيء اطلب الحين
حروف الهجاء المفردة: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. Egaa hordoftoota kiyya akkuma kanatti haala salphaan qaraatanii amma immoo darsii lammaffaa akka ajaa'ibaatti akka nama quraana qalamaatiin qara'u kanatti sirriitti hordofaa hanga dhumaatti viidiyoo kana sirriitti ilaala. Kana kanallee akkana ol harkistanii kun darsii lammaffaadha. Dhageeffadhaa hordoftoota kiyya. الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة: ألف. درسي سدفة ليغا بريكيا هولما لالا كنو درسي سدفة. الحروف المقطعة: ألف لام ميم. فما بوليان كيا بيسيس نير رفا بيسيس أكن الرا ألف لام ميم صاد. كانت درسي كن درسي سدف هذا بيسيس نير رفا بيسيس الروما إكسي جوتن. أما درسي أفرف هذا بيسيس نير رفا جزء مرة إكسي راجوتن. كان أول هركستني درسي أفرف هذا كنو بوتا كان سجلين قبا سكان بنتني. الدرس الرابع: الحروف المتحركة: الحركات: فتحة كسرة شنفة ترى كل شنفة. الدرس الخامس: الحروف المنونة: التنوين. إجهال مسلبنا كانت درسي تقفى سرت رديتني قراتني إسني قالوا سرت الدنبا فتن درسي لما فقراتني كان خندق أجايبات قراتني يو فتن قال قل الله أحد جمرتني قرآن درسي أولا ترى يوك أنما قال كان في روح الدو قرآن نوغلو دي دائما قرانا ربي إنه هالافس هندك إنه إن شاء الله irraa fayyadamaa aappiin kun pileestoorii keessa argama. Pileestoorii keessaa gadi buufattanii rabbiin quraana nuuf haa laaffisu hordoftoota kiyya akka ajaa'ibaatti kanoo argitanii jirtanii darsii awwalaatirraa hanga dhumaa isinitti agarsiiseetiin jira. Rabbiin nama barateetiin itti fayyadamu rabbiin nu haa godhu insha Allah irraa fayyadamaa. kan beeyniif immoo sheer godha dabarsaa fi aappiin kun akka ajaa'ibaati. Ijoolleen tokko tokko yoo
quraana nama bituuf dhabde yookaan akkaataa itti xalabattu wallaalte quraana qara'uu barbaaddi akkaataa itti xalabattu wallaalte faa rakkatti aappii kana haaluma salphaan hanga quraana bitattutti inshaallah gadi buufatanii irraa haa fayyadamanii sheer godhaa fi daddabarsaa asumaan irraa fayyadamaatii aanallee subscribe like share naaf godhaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyya irraa fayyadama isiniin jedhaa kun aappiin kun Play Store keessa jira kun akkanumatti Play Store keessa gadi buufattanii kun isa kana ani gadi buufadhee waan jiruuf open naan jedha isin kun gadi buufadhaa aappii jawaaf jedha ila kun isa kana arabiffalleen gubbarra barraa'eetiin jira gadi buufadhaa aappii ajaa'ibaati kun Play Store keessa jira Play Store keessa seeneetiin isinitti argisiise aappii ajaa'ibaati hedduu natti tole irraa fayyadama isinillee harka irra caalan adada moobaayilii kenna irra seennee waa laaluun guyyaa yoo irraa qaraane inshaallah rabbiin nu haa laaffisu aappii ajaa'ibaati irraa fayyadamaa kun Play Store keessa maqaa isaa wajjin Play Store keessa seenee isinitti argisiisee jira irraa daawunlood godhadhaatii fayyadamaa aappii ajaa'ibaati inshaallah rabbiin nama diinii rabbii baratee fahamee irraa fayyadamu rabbiin nu haa taasisu nama kan beekne barsiisu rabbiin nu haa taasisu haaluma salphaanii irraa fayyadama isiniin jedha hordoftoota kiyya rabbiin nu haa laaffisu amrii hunda rabbiin nu haa laaffisu diinii barachuun nuuf ajriidha nama umriin bilaasha dhume rabbiin nu taasisini nama diinii rabbii baratee waa itti fayyadamee ajrii argatu rabbiin nu haa taasisu jiini khayrii dhufee jiini gammachuu rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u kana nagaan ittiin nu ga'ee ka dhufullee rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u hordoftoota kiyya irraa fayyadama isiniin jedha aappii ajaa'ibaati hedduu namatti tola isinillee akka isinitti tolu abdii qaba hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hordoftoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh